بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه بليوان كنا إن شاء الله تعالى ساعتين أقرتي جهجرة يا ربي فدي ويان هرأ ويا فتواتي ورمو مسلم ميديا إرتكم بيتا إن شاء الله تعالى غافي كنا غرتني ني اغلى جادا شيخ كنا شيخ محمد واد ولين جرا كما اغرتني نمي غافتشو بربادن كلتي دان تليفوني كونو اسغبا سني جرا بالبلو دان ديتني ان شاء الله شيخ بغربي نسم فيده الحمد لله. هذا لهذا ان شاء الله وبليوان كنا كان السلام مدى. مرحبا اهلا وسهلا الى روضة الايمان جناني ديادا قمت في جنتا قوردا سنين جنة اشيتا دنيا كان لما فطرت واشيتا اكرا فطرة. ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. جنة دنيا نكيس جرود جرا جناني دنيا دا ايمان ذكري دا خيري كان خيري أسي كنا نما سينتو قد تشخان اللي سيني فرافري أتشينياتا تقرب مرحبا بكم سنين جنة. ما شاء الله أقرتني غافي أقرتني تمدر على فجرتون أقرتني كأيق الله يا ربي فده وبليوان كأنك أكما بيتا يرغدو أقرتني كغافين إساني غرا أقرتني فور أهيرما كان إركتا obboleessi keenya tokko wanni inni gaafate biyyatti agartanii intala wayii kadhadheetiniin warri walitti dhufanii dubbatanii dubbii walii fixanii eeguma agartanii guyyaan nikaahaa gahee gaafa san silaani bilbilee nikaa ofii qeebalachuu fedhutti yeroo akkasii saniin keessatti bilbili na didee jedhe. bilbili na didee jennaan agartanii warratti bilbilee warra qunnamuu hin dandeenye warri immoo hamoonni yaa'e walitti dhufee cidha waan godhan wallaallan haala kanarratti agartee ka obboleessuma kiyya bakka buusanii akkasitti ni kenni hidhamee geggeeffamee haalli kun imee akkamii jedha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dura wanni nama kenna cinku fuudhumaa feeruma ta'ee jira. Bilisummaa barbaadutti aansee bilisummaan takka jabduun mana ofii qabatanii buluu inni dhiiraa mana ofii qabatee buluu isiin intalaatis mana ofii qabatee buluunis kunis waan akka gabrummaa keessaa bahuudhaaf tattaaffii godhanii sanitti mata duree waan jiru ilma namaa yaada namaa ta'ee dhufee jira na fakkaata. Maaliif jennaan shari'aan gaafatamtu gara hundaan fatawaa hunda keessatti kanuma kanarra naannoo jechuudha. Duba waan jennu obboleessi keenya halaal barbaadee halaal isaatiif guyyaa godhatee guyyaa godhanii fi nikaa goona jedhanii niyyaa bareedaadhaan ta'anii telefoonni harkaa qaxi jedhe lafti Itoophiyaa ta'uun dhabdu fakkaatti. Biyya biraatitti namni oluma dhagaya. Lafa sanillee rabbiin fuulduratti haa oofu jenna. Duuba niyyaa bareedaan dhufee taa'eeti telefoonni harkaa cite warrillee gartee nikaa sii goonaadhaaf taa'anii eegan jechuudha. Waan jennu yoo gartee namni wakiila ta'eef sun itti amanee gurbaan kun nun diduu waan nuti jenneen waan nuti filleef akka nu gooneef ni qeebala jedhanii itti amananii godhan innillee akkasumatti akkuma isaan amanan sanitti inninis amanee waan isaan naaf jaalataniin jaaladha je'ee jaalala saniin kaa qeebalu taate keenya isaa sun ni ta'a jennaani. Warroota gartee niyyaa keessatti waldidiinsan qabne qeebalu osoo waan akkanaa naa dalage jechuu niyyaa keessaa qabu warra akkasii yoo ta'e warri hundinuu jechuudha ni qeebalamaaf jenna. Yoo inni ammoo qeebala osoo naa ta'uu baate maaltu itti isa oofe maaltu wakiila naa ta'e isaan jechuu of keessaa akka qabaatu taate ni keenyi sun hin hidhamu jenna. Akkana jenna duuba. ما شاء الله ربي سن الرجالة قافين أقرتني وبليس كنا ديبي تاجرتي برقر التليفون تنجر هلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كينيا قافين قبل جزاك الله خير. أيه لهادو. Fakkiin solaan tokkonnaa solaannu la'aazini qaba gochuu qabna moo wala azaanuma maskida saniin harramannee sola? وفي أذان قدتشو قمنا مو أذان وما مسجدا سنين سلانا يرو صلاة تكو سلانو نتدبرتوني جتشو كيتي كجتشو أيه لغي كدو. بسم الله الرحمن الرحيم برا أيه تنجلاسي أدي بسني إن شاء الله. أسمان لغي كدو. بسم الله الرحمن الرحيم بليت دنيا masjida keessa azaanni yeroo bahe azaanuma isaanii saniini nuti kan azaanatiin salaatuu dandeenyaa akkana jette iqaamallee waan dubbanne azaana jetteen seha azaanuma qofarra gabaabbatte dura dubartiin azaanuun niqaaba jette azaanin godhamee niqaaba godhachuun dandeenya walaan masjida sanii solaachuu Iqaamaa jechuu keeti moo niqaaba jechuun ka fuula diratan kana? Iqaamaa jechuu feete. Ayyee taate nu galte. Iqaamaa jechuu feete loqoda isiititu akkasi. Iqaamachuu kophatti ni dandeenya eega masjida keessa azaananii iqaamanii salaatan akkana jette. Iqaamaa yoo feetanii iqaamattaa yoo hin fedhinillee ni dhiista sirratti waajibaa miti rakkoon qabu jenna. Barakallahu fiik. Ayyee gaafiin kee kalammata. Gaafii lammataa moo fakkeenyaaf namni tokko amma fakkeenyaaf gannaa kanatti biyya keenyatti jechaadha kennanii midhaan fudhatan. Ganna keessa yaani midhaan kennanii midhaan fudhatanii jechuudha. Wanni sun akka walladaatti ilaallama moo akka walladaatti ilaallama? Ganna keessa midhaan namaaf kennanii bona keessa fudhatan. No, birrii kennanii amma fakkeenyaaf birrii 1,000 kennan innaa midhaan gahe immoo harreeta manaa kennanii jechaadha. Ayyee waan osoo gizee san bitate hagasiin bitatuu hin dandeenye jechuudha. Danda'u akka sagasanii bitachuu hin danda'u. Amma fakkeenya 1,000 kaffalee 1,000 sun harreeda manaa fuudhuu hin danda'u. Harreedama fuudhuu hin danda'u. Amma boonatti immoo kan hin qabaanne warri sun ganna san keessa 1,000 fudhatanii 2,000 harreedama immoo midhaan kaffalanii boona keessa jechaadha. Sinii galee. Bismillahirrahmanirrahim. Wanni obboleettiin teenya gaafattu waa'ee ribarraa gaafatu jirti waa'ee dhalaa jechuudha. Warroonni harka qalleeyyiin ganna keessa waan rakkataniif jecha midhaan warroota waa qaburraa nyaata waan qallaba ilmaan isaanii yeroo barbaaddatan waan bitatanii waan hin qabneef jecha warra kanarraa kumtaala tokko yoo fudhatan amata yookaan yeroo midhaan galu yeroo midhaan gartee oomishanii galfatan san kumtaala lama fa'aa deebisan yookaan gartee kumtaala tokko yoo fudhatte kumtaala lama kumtaala cinaa yoo fudhattes kumtaala guutuu waa gaza akkasuma dabaltiidhaan deebisa walumaa galatti jechuudha. Wanni dabaltiidhaan deebisan kun wanni kun ribaa jedhama dhala je'ama li'annahu wanni kun edaasaa dirree baatuu taate jechuu kumtaala tokko namaaf liqeeysee yeroo galfatu kumtaala lama galfatu sadi galfatu kun ribaadha dhala horii namaa karaa hin jirreen nyaachuudha. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بدين إساني قدوة أورا أصوغرتي قيامان دري أصوغرتي ربي مرتي قد جدو المناماتت مرتي غرتي أصوهن قدين اندورتو دري قيامان غرتي دابيج أصو مرتي قد اندورتو يروك قبل الراكافة من أكنا مجنين royiteetitti mirgaa fi bitaa gamaa gamasin lafa dhawaadhaa qabri isaanii irraa kaafaman warroonni dhala nyaatu jechuudha. Wanni achi booda ammoo wanni gartee yeroo murtiin dhufu irra jabaa ta'uu nama agarsiisa jechuudha.
kaafama qabri irraa kaafaman keessattuu eega rabbiin lafaan isaan dhawaadhaa gama dirree maasharii kaasaan ofu taate eega gartee hukumiin godhame booda hukumii akkamtitti godhama wacalaa kulliin kuni ribaadha dhala jennaa hin ta'u jechuudha wama kenne deeffachuudha namtichi. Ayyee gaafiin keessi deebi'ee jira. Amiin. Hayyee obboleewwan keenya warri karaa peejii kiyyaatiin gaafatu jirtanii lakkoofsi Oromoo Muslim Media achirratti isinii maxxanfamee jira gara siin kootta. Karaa peejii Oromoo Muslim Media jedhuun gara sirraan kootta lakkoofsi achirratti isinii maxxaname. Akkasii achirra isinii maxxanfamee jira warri lakkoofsa garanaan gaafataa jirtan gama saniin seenaa achirraan argattanii lakkoofsa. Warri gama siin jirtan immootu gaafii keessan agartanii itti fufaa kuwwan gara siin kootta inshaallah gara siin kootta. Akkuma san duuba gaafiin obboleettii kennaa deebi'ee jira. Ammaan kana ka ummanni kenna wanni isaan irraa gaafatan guddaani waan gama fuudhaa heerumaati akkuma amma isin jettanii eega bilisummaati bilisummaan lammataa sani. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee. Namni tokko yeroo salaatu Ayyee. salaata waajibaa keessatti namni lama osoo dhaabbatee salaatu manuma tokko bakkuma takka keessatti garagaratti yoo hidhatee salaatee salaatu. Manuma keessa osoo salaataa jiranii yoo agartee walitti kan hidhanne adda addaa yoo salaatan. Bakkuma takka kilaasii wata keessa namni hundinuu midhaasa asaddan qabduu salaatee salaata waajibaa. Ka walitti hidhanne adduma addaan salaatan jechuun. Ayyee dhageeffadhu inshaallah. Bismillahir rahmanir rahim. Buleeteenya dura salaatul jamaa'a wanni jedhan salaanni tuutaan salaatamtu waajiba. Ganda tokko keessatti jama'aanni muslimtoota yoo argaman salaata jama'aa yoo hin dhaabin illa istahwada alayhim ash-shaytaanu jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam shayxaanni ummata san irratti mooye malee waa hin taane jedhe. Sun ummata shayxaan irratti mooye jechuudha. Warri waliin qophatee wal bira jiraatee jam'aa hin godhatin jechuudha. Warroonni gartee osoo jam'aan isaan bira jiru osoo salaanni jam'aa ollaa isaanii jiru ka irraa fagoo hin ta'in manuma kana fooqii kanarraa gadi bu'ee jala salaatuun isatti ulfaate yookaan qamaaniituma yookaan haasawanii mirqaananii asumatti ka salaatan taate salaanni isaanii ni qeebalamu hin qeebalamu. Salaanni ni qeebalama garuu ammoo sawaabni isaanii xiqqaa akkasuma ammallee ni maasitaayan waan salaata waajibaa jam'aadhaan salaatuun sanirratti waajiba waan ta'eef jam'aa kana waan dhiisanii kophatti gartee naannawa masaajidaa osoo jiran ollaa masaajidaa osoo jiran waan kopha salaataniif jecha ummanni kun ni dalaawan jennaani kophaadhatti gartee salaatuu hin qaban. Ati amma immoo waan gaafattee addaan faffaca'anii salaaturraa gaafatte addaan faffaca'anii jechuudha. Dura masjidni osoo jiru bakkuma takka yeroo takka osoo salaatuu jiran yeroo takka osoo salaatuu jiran garagara nama hundinuu salaanni isaanii numa ta'a garuu ammoo sunnaa malirra salaatan. Sunnaan namni gartee ganda tokko keessa jiru waliin ka qophatee jiru jam'aa godhatee salaatu. Yoo lama masaajidaa jiraatanii masjidni jiraate jam'aan ni jira dhaqanii salaatu. Yoo kana dhiisanii jam'aa dhiisanii ceemaaf jecha manumatti hafanii akkuma waliin qama'aniin yookaan akkuma waliin buna dhuganiin yookaan akkuma waliin haasawaniin taa'ee namni gartee salaata yeroo isii dabarsee masda gartee salaatuu dhiisanii achumatti ol ka'ee namuu takka takka yaani namuu takka takkaan irra buufate jechuudha. Suni khilaafu sunnaa jedhama. Faallaa sunnaa deemu ammoo salaanni isaaniirraa numa qeebalama. Eega gartee masdarraa jam'arraa hafan akkuma sanittuu silaa walitti dabalatanii salaatanii takka takkarra jechuun isaan waa lama balleessanii tokko jam'arraa hafu lamaffaa ammoo bikkuma itti jiran sanittuu waliin salaatuu dhabanii kophaa salaatu waa lama balleessan jechuudha. Ammoo salaanni qeebalama
yoo jam'aa gartee dhiisanii ka salaatan taate ammoo ni dilaawan jenna. Barakallahu fiik. Ayyaak inshallah. Hayyee warri gaafataa jirtanii nambara agartanii gama Oromoo Muslim Media gama siin koottaa inshallah. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ngapain kau Bashir? Hayyee. Zakat malaka bekarra bawana mahagam. Agakam darura ba. Hayyee. Zakat malaka bekarra bahaja. Barakallahu fiik obboleessa keenya mallaqati irraa gaafatu dura mallaqa kam harkaa qabdaa hin beeynu akkasuma giraamatti ilaalanii mallaquma biyya hundaatu giraamatti ilaalan giraama 85 yoo inni bituu danda'e jechuudha. Giraama 85 mallaqummaan biyya hundaatu yoo inni giraama 85 bituu danda'e jechuudha. Warqii giraama 85 yoo inni bituu danda'e gaafsan zakaan itti wajjabeeti jira jennaan. Barakallahu fiik. Hayyee si deebi'emi. Hayyee. Ama bilbilaan irraa bu'e warri bilbiltan. Gara asirratti hin maxxansine nambara isinii asirratti hin maxxansine gama siin koottaa warri gaafii barbaaddan. Hello. Hello. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz gaafin kawa. Hayyee. Fakkeenya yani biyyaan baatee ka jiru akka biyyaa bahee turee jira. Garuu abbaa fi tasabaatee laakiin immoo haati warra biyyaa bakkaan taa'ee jedheen taa'uttee warra ofiitti deebitee kadhee deebitee ni diddee ilmaan fillee fudhattee gammoo deebiteetiin hin jettallee achittillee jaarsa harkaa ergee ka galii jedhee kadhee ka mootuyyuu eegisiin galuu diddee jettee garuu ani masaarii sallee waayoo dura kennuufillee dhorgatte jechuudha eegisiin kadhee jaarsan kadhee diddee wanni kun immoo kiliin lafa jiramoo isa irra jira jechuu barbaade inni lammataa immoo fakkeenyaaf yoo salaata tokko magriibaa yeroo salaatu shaayii ta'e magriiba ta'e salaata yeroo sootti ol fuudhee salaatan jechuudha dagadhee rakaa tokko salaateen jira jechuudha gosa akkuma salaata yookaan zuuritti sagalee xiqqeessa jechuudha inni kun dilii ta'amoo akkam jechuudha yoo dagata. Hayyee dhageeffadhu. Niitii kiyyaa bakkaan taa'e jedheen taa'uu diddee ijoollee godhattee achii deemtee hanqalla barraa dhaabe ni dilaamu akkamii. Bismillaahi rahmaani rahiim. Intalli gartee yeroo qaalii jaarsaa diddee bikka jaarsi taa'e jedhuun diddee ka deemtu taate yoo uzriin isii oofte malee uzrii jechuun fakkeenyaaf bikka inni taa'e jedhuun san kahattuun isit seentuu ka yookaan gartee warroota waan hamtuu dalagu gumna yookaan lubbuu isiit irratti ajjeechaa waan akkasii yookaan gartee yeroo ganda san teesse biyya dhukkubni isii qabatu fa'a naannoo tokko namaan taane jira waan akkasii dararaa shari'aan laaltu jechuudha. Wanni akkasii yoo hin jiraatin ka wanni isii dhufu hin jirre yoo ganda sanii ka deemtu taate jechuudha bikka jaarsi isii kaayessan irraa ka deemtu taate. Waanuma dalagu kanaayyuu maa maqaa kiyyaa waa tokkoon goone ka jedhudha malee waan kana immoo ani immoo waan dalagu kana waan dalagadhellee simaasii keessa sabaasii
malee dhimma biraa yaada biraa qabu jedheen kana achi wanni biraan jiru ittullee nama warraan banne rabbi irra gaara. Naashizaa jedhamtu jechuudha. Naashizaa jechuun tajaarsarraa ol fuutu ta boontu ta qaalii gartee isaa lafa darbitu jechuudha. Kanaafuu si akkasii san ittiin gaafataman maaliif jennaan seera isaa ajaja isaa keessaa baate waan ta'eef jaarsi ittiin gaafatamu jenna. Qaaliin jaarsaa waajiba eegasii waajiba san cabsitee baate ittiin gaafatamu. Tajib maqaa kiyyaan godhii kana keessatti yoo wanni sun waan isii ta'e maqaa isiitiin godhuun dirqama ta'a. Yoo qabeenyi sun ka isii ta'e jechuudha. Yoo qabeenyi sun kee ta'e ammoo feetu maqaa isiitiin gootaa, feetu maqaa keetiin godhataa, feetu maqaa abbaa biraatiin gootaa. Suni dhimma isii yaachisee akka waan hayin isii badetti hammaatetti isii jalaa waa badanitti qaalii gartee kee dichisiisee faallaa kee waan isii oofu tokkoo miti sun. Waan akkana kana keessatti shakkiitu dhufa. Shakkii jirtu akkan isii godha fa'a. Yoo tabiroo narratti fuudhe tabiroo santu fudhata jechuudha. Kana shakka. Yookaan namtichi boqonaawu xalafeetiin biraa kutaa jechuun sunuma jira warra rabbi sodaanne yoo taate. Harkaa baasee booda wala bal ji'aan jechuun sunuma jira. Kanaafuu wala kullin haqiiqaa waan irratti wal dhabdanii isintu beekaa dubbiin akka zaahiratii matte kana yoo ta'e dongora guddaa keessa jirti isin sun jechuudha. Waajiba sirratti hin ta'u hanga isin qaalii keetitti deebitutti si tajaajilu. Gaafiin kan kee qalamata salaata maalii jette? Salaata maghribaa salaatee osoo fakkeenyaaf rakaa awwala osoo sooftii waliin fuudhinne callisee kumaan salaate garuu eegamoo suduufi bu'ee lammat ol ka'ee hin jedhe yaadate. Sagalee ol fuudhuu dhabuun sirratti gartee sagalee ol fuudhuun salaata keessatti waajiba miti sunnaadha. Sunnaadha waajiba miti kanaafuu salaanni kee hin badu. Barakallahu fiik. Sagalee ol fuudhuun sunnaadha kanaafuu ol fuudhuu dhabuun kee salaata hin balleessu. Gaafii biraa isin gaafatanii viidiyoo ishee irratti naa qabeena. Tun gaafii dhaaree suni tun haajaadha. Adaraa jedhan sanu. Duba gaafii tana waan jennuun gaafiin tun illee deebisaa ni qabdi. Koottaa jennaan gara Naayiroobii kanas as deemaa jennaan karaa kashatti wal agarra. Akkasiiti. Namni tokkollee waan jedhu jaartiiti yaa wal fuunee isiillee biyya biraa jirti anillee biyya biraa jira nikaahuma wal godhanne wal bira hin geenne immoo agartee isiisaniin atillee dalagadhu anillee ni dalagadha gaafa ganaa immoo ni galla atillee galii ni galla irratti baallamaan galta irratti walii galle baallama san amma isiin diidee keessaa baate baallama diidee keessaa baate qaalii kiyyallee imma godhaan jirtu haala kanarra wal dhabne anama maharii kiyya naa deebisii kalaas gassi dhiisaa jennaan maharii kan kee omaana biraan qabduuti gara mootummaatiin deemina kassasiin irraa fudhadhu naan jettee afaan badaanat dubbattee amma yoo akkanatti dhiise kan kaallee irraa hin buufne yoo akkana irraa jalliseen hin dilaayaa yaa'an. Bultiin tuni humnaan hin taatu. Humnaan oofannoo jedhan ammoo uf dadhabsiisa namni sun. Isima laaftuu dubartii magartee laaftuu jedhee laaftutti ilaalu tana ta'anatu humna irra qaba jiru ta'anatu irra beekumsa qaba jiru tana rakkoo guddaatti seena yoo jaalalaan isa wajjin deemin. Kanaafuu bakka jaalalli hin jirre kophee ta'e guuradhu darsa kee komportaallee nambisini rigaa keellee achitti nambisini achi ka'e jennaani jaalala malee dubbiin hin taatu. Eega isin sin jaalatiin ofirraa irraa nikaa kee buustee raahaa godhuusi wayya jennaan duuba. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Fira istalemi? Gaafii kee. Ayyee.
Yoo nama tokko labaniiti namni tokko guyyaa qiyaamaatti si dabarfadhee guyyaa qiyaamaa sirraa kafaladha yoo namni isin namaan jedhe nama sammaa qaba yoo irra deebi'ee yeroo hedduu dhiifama gaafadhee namni dhiifama naaf godhuu dide. Guyyaa qiyaama malee dhiifama siin godhu guyyama sannaa kafaltaedha. Guyyaa qiyaamaa karee gaafa hin qabne gaafa qabdurraa kafalattu sirraa kafaladha yoo namni naan jedhe an akka kootti akkam godhuu qaba. Dhaggeeffadhu. Bismillaahi rahmaani rahiim. Bulee teenya waan inni guyyaa qiyaamaa sirraa kafalu sanatti amma kafaliif waan dandeetteen yoo haqa isaa kan irraa fudhatu taate akkasan deebisiif yoo qaama isaa dhoyitee kamitu taate na dhayi je'iiti narraa kafaladhu je'i qaama kee gartee halaal isaaf godhi jechuudha haasirraa kafalatu yoo jecha wahiitiin kama deessitu taate jecha san dhiifama naa godhi yoo feetatillee jecha akkasii naan je'iini halaal irra barbaade waan miite san keessatti halaal isarraa godhachuu irra barbaade yoo inni tana bira dabree lakke asitti hin fedhu achuma sirraa fudhadha ka jedhu taate rabbiin irra sii dabra jenna maaliif jennaan ati afuu barbaadde jirta karaa jiru hundaan afuu barbaaddeeti jirta rabbiin irra sii dabra si waliin jira jenna barakallahu fiik. Ustaad bakka kana badimmaan sun kama abbaan sun balleessi ta'e hoo yoo abbaan sun ka balleessi ta'e siinu namatti illee balleeysaniiti ammallee jahannam nama galchuu waa taatire inni illee si balleeyse ammallee jahannam sirraa kafaladhaan akira sirraa kafaladha jechuun gaa jahannam seenii jechuudha an jannata seenaa jechuudha khayriite fudhadhe eega gartee inni nuu ka balleessu taate eessaa waa sirraa fudhachuu danda'are ufiifuu balleeyse yoo silaatitti balleessite khayri sirraa fudhata. Anis guyyama saniin dhakaadhoo jedhee dhiiseen ta'a. Guyya san dhakaadhu jettee dhiisuun hin ta'u maaliif jennaan maasiyatti wal oofuu afuun rabbiin karaa godhe ka rabbiin gartee karaa godhe alaa tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum akkana jaa rabbiin bar rabbiin irra isin dabruun jaalattanii jaa irra walii dabartanii jechuu rabbiin afuutti kaasa irra walii dabruu kanatti nama kakaasa waan rabbiin irratti nama kakaasu وتوبوا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ربنا كنجا توبا كما ربيته وان جدون متي قرتي أرقمته برباكفتو اتأججمي جل علمنا ما يجورا كنافو وان اتأجج من تنو في بيس دلقاني وبهسو في اللي اتأججني والدرش سمالي خرا معسيا خرا إبدا خرا توبا شوفو ولين بنا جنة بارك الله فيك. جزاك الله خير ربي سبحانه. إياك إن شاء الله. دوبان سلام اللي دياتي وبليوان كنا إن شاء الله غافين أغرتني غرين نما أغرتني كغافة غافين كيسانتان مكيسة سيني ديبيا كون أغرتي غافة جتو جرتني nin qabaaye akkasii duuba ustaaza gaafiin agartee ummata keenyaa ka agartanii gizee hedduu deddeebi'u uma jidduu jireenya agartanii ka jaarsaa jaartii kana kanaaf dubbiin isaanii taraa hedduu asumarra marti telefoona kana kaafna. Hello sindaka. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Gafin gaba. Ayye. Namni amantaa kiristaanaa tokko yaani amantaa ahlul kitaabii ta'ee sirriitti beeku tokko yoo qalellee nyaachuun hin ta'a jedhan akkasitti illee fataawaa dhageenye jirra dubartiin tokko yoo gorraate dubartiin muslimaa tokko yoo gorraate jedhane yoo nyaatame akkam rakkoo qaba. Kaamantii namtichi warra ahlul kitaab qalee ni nyaatanii kan tala muslimaa maaliif hin nyaanne jetta? Sila amantaa muslimaa silas hin qabu yoo sirriitti beekee jedhe yoo gorree jedhe nyaachuun hin ta'a jedhan amantaa muslimaa hin qabu garuu inni muslimaa immoo ka sagaddu
kasalaata amantaa islaamaa sirriitti beekti yoo goorraati jettee rakkoo qabaa jechuudha. Ayyee dhageeffadhu. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Boolessa keenya Bareedduu gaafatte. nyaata ahlii kitaabaa nyaadhaa rabbiitu jedhe dubartii isaaniillee fuudha jedhe yeroo ammaa kana keessatti ahliin kitaabaatiilleen wallaalamee jira. Obsi buleettii teenna gaafii naa deema. Li'annahu gartee wal keessa laaqamee jira. Mushrikni adda addaa lafa guutee jira. Juma beekamillee waan jiran ulumaa'iin yeroo ammaa kana keessatti fuudhuun hin barbaachisu, foon isaaniitillee nyaatuun hin barbaachisu jedhan. Maaliif jennaan yeroo ammaa mootummaa kufriitu lafa qabateeti jira. Diini isaaniit irratti ilmoon dhalatu tun guddachuun shakkii akka waan hin qabneeti. Maaliif jennaan ilmoo muslimni dhalee'u diin ofirratti guddisuu dadhabee jira amma namni. Ilmoo kaafira irraa dhalte yoo isiin fuutee beeta kiristaanii geessa jette dhorguu dandeessaa? Ilmootiya jetti dhorguu hin dandeessu. Mootummaa ofiitiin gargaarsifatti. Kanaaf amma gaafa kanatti maal heddummeessu jirta? Zurriyyaa yookaan hortee kaafiraa heddummeessu jirta jechuudha. Kaafira zaata isaanii heddummeessuun ammoo dhoowwa. Kanaaf jecha yeroo gartee olaantummaan diin islaamaa lafarra hin jirre kana keessatti foon isaanii nyaachuu fi akkasuma dubartii isaaniitillee fuudhuun hin barbaachisu jedhan ulumaa'iin islaamaa jechuudha. Dubbii sahiha jennaan. Maaliif jennaan maslahaa laalan waan gama diinatti gartee ilma namaa harkisuu fi waan diin irraa nama cufu yookaan nama dhoorgu yeroo laalan jechuudha. Kamtu irra caala fuudhuma fuudhamu kamtu irra diina nama dhiyeessa oguu jedhan fuudhuu sanitu diin irraa nama fageessa ilmaan kaafiraa nama horsiisa. Akkasuma foon nyaatuunis yeroo har'aa tana keessatti oguu foon isaanii ol seentee nyaatta jechuudha. Booda gartee farshoo isaanii achumaan foonii farshoon isaaniitu ol bira jirti. Achiin farshoo xuuxachuu fa'aatu dhufa namni. Akka durii haddiin jiraatee nama farshoo dhuge haddii irra dhaaban hin jiru. Kanaafuu badii tanaaf jecha gabaabbatatu barbaachisaadha jenna. Dubartiin islaamaa immoo inni isiin qalte halaali. Namni haraam jedhan jiru yoo waaqeffatan haraam jedhan hin beeku. Dur gartee uummanni hin ta'u ilma jedhanii namni kittaanatinii fi dubartiin qaluun hin ta'u jedhanii suni jecha sirriitii miti. Kittaanachuu baatus muslimummaa qabaannaan dubartii taatus muslimummaa qabaannaan harki isiin nyaachisaa jenna. Baarakallahu fiika. Ilmoo dhiiraa fa'aa duyda rakkaattee akkasii gurraatti. Gartee maqummaan dhiira jedhamu qaama isiitti taamaxxanu jechuudha. Isiin gurra'uun haraami. Kanaafuu yoo akka tasaa waa bira du'anillee daftee ilmoo dhiiraa fudhattee baadhattee ofirra keeysee akkasi gurraata harki isiin ta'u jedhanii mee baadhachuun sun eessaan halaal godhamee gubbaa jira mucaan. Kuni taa'aba shayxaanii nama godhu nama fakkeessa jechuudha. Hello, amma dubbadhu. Ayyee. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Assalamu. Gaafiin kiyya yoo fakkeenyaaf namni hin du'a yeroo namni du'u tokko ifi birratti waa hedduu laala suuraa namaa profaayil irra kaa'achuun nama du'e san sheer godhanii profaayil irra kaa'achuun homaa rakkoo hin qabu. Ayyee. Gaafiin kee kanuma? Gaafii lammaffaa rifeensa ofii abbaa mana ofiitiif qalamii bifa adda addaa dibatachuun namni biraa namaan argu abbaa mana keetii malee rakkoo qaba. Qalamii mataa dibachuudhaaf gaafiin kiyyeessanii hubbisan irraa jaalladha. Ayyee dhageeffadhu sumaan. Baarakallahu fiik buleteenya nama du'e gartee ta'ee nama jiru ta'ee suuraa isaa ol kaayyachuun akkamii profaayil irra kaayyatte mana kee keessa kijoo kee keessa kaayyatte walumaa galatti suuraa ol kaayyachuun ka du'e ta'e kan du'in ta'e sun sirratti hin jiru suni dhoorgaa. Akkasuma gaafin isii qalameessitu jaarsa ofiitii fi qalamii didibachuu jette qalamiin kuni qalamii halaalii ka si'ii tana gartee yeroo dibatte jechuudha. Miidhaa tokko sirran finne yoo ta'e jechuudha. Qalamii akkasiitu hayyama godhama yookaan yeroo qaama dhiqattu yookaan yeroo gartee salaattu fa'a ka wudu'a kana yeroo waddaattu qaama kee kana bishaan akka gadi hin seenne godhu yoo ta'e jechuudha. Qalamiin akkasiin ta'u rifeensa kee qalamii adda addaa dibuu waan gartee qalamiin sun halaala ta'e ni dandeessa. Waan inni irraa dalagan beeku abdaa wanni sun halaal molaali
amma illee na fayyadamu namni beekuu qabda wanni gariin tamata dibatan ta'a rifeensa jirtee daaraa gootu jira waan gartee qalama gurraacha jedhamu ammoo ofitti hin dhiyeessitu sun shari'a islaamaa keessatti dhoowwaadha dhiirarrattis dubartiirrattis dardararrattis manguddoorrattis waan gurraachaan rifeensa ofii hin hallatan hennaadhaan hallachuu dandeeysa manguddummaa qabaattee manguddummaan duratti tahee hennaadhaan hallatu dandeessa barakallahu fiik kadiimessi yookaan kadaalacheessu jechuudha barakallahu fiik obboleessi keenya jidduu wannaan baase sun dhageeffatiin qaceelatti gaafii garanaan dhageeffadhu gara agartee viidiyoo dabreerra deebii dhageeffadhu viidiyoon achuma jiraata gaafii na jala dabarteedha achiin dhageeffadhu eega manaan waan gaafataa jiranii salaanni witiriidha meeqaa salaanni witiriidha kudha takka bira nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ramadaanaa fi ramadaanaan alattillee kudha takka bira hin dabarsine kanaafuu sahiini dubbiidha kudha meeqa gartee diidamii meeqa kasalaatan kanas numa jira khilaafatu gartee jidduu olma itti jira garuu wal asaxu dubbiin sahihaa kudha takka bira hin dabruu jenna walumaa galatti ramadaana keessa ta'e ramadaana ala ta'e salaanni leeyliidha tan kan salaatamtu sini deebi'ee jira obboleewwan keenya daqiiqallee dhumatteeti asirratti gorsi isin kennitaniif maaltu jira daqiiqalaa musati jallanmaa fi azaana gorsi asirratti nuuf kennamuu qabu rabbiin gartee ganda kana hiyyummaa ganda tanaa nurraa haa qabu jenna rakkoo ganda kanaa gandi sun gandi amma jennu kun ganda fuudhaa heerumaati rakkina ganda kanaa dubbataa ooluun hawaasni keenya hin jiru jechuu hawaasa wal hin qabne jechuu kenna jaarsa jaartiin qabnetu lafa guute jechuudha jaartii jaarsa hin qabnetu lafa guute jechuu himannaan bika kanatti heddummaatuun jaarsa jaartiin qabne lafa guute jechuu jala jiraattus akkuma waan jala hin jirre jechuu ka jala hin jirres jalaa hin jirtu akkasuma jaartii jaarsa hin qabnetu lafa guute jechuu nama agarsiisa maaliif jennaan warri akkana wal xamatee gartee wal lolu kun halqiin kun waajiruu jiraatutti hin jiru jechuudha ummanni kun maatiin isaan horan maatii akkam ilmaan jara kanarraa argamu kun eega abbaanuu akkana ta'e ka haadha kasasaa haatillee isa kasasaa jarri kun akkanatti waliin jiraatan ta'e ilmaan isaan kanarraa argamtu maal olaa gootu jechuudha jaartii akkam gooti ijoolleen sun yoo guddatte sani ol goote jechuudha jaarsa ofii akkam gooti shamarran isaan horantu yoo guddatte waan haati goote olitti gooti jechuudha hawaasni keenya kun garam deemu jira gara fashalaa deemutti jira nama agarsiisa jechuudha tana waan jennu rabbiin nu haa dhaqqabu alaa mana keessatti illee rabbiin nu haa dhaqqabu nu haa sattaru manni diigame jechuun ebalu mana ijaarate jechuun jaartii yeroo inni fuudhe mana ijaarate jedhan laal muka kan ittiin baanin jechuudha mana ijaarate mana qaba ammana qaba nuti hundinuu mana qabnu fa'aa ofiin jedha ammana qaba haadha manaa jetti laal mana ijaaratan ittiin baanan jechuudha jaarmani bultiin tuni ufiifuu jaarmaa guddaa yoo manni hin jirre namni warra maalii ta'a warra alaa ta'a jechuudha alla gamta akka qabbana namarraa dhoorgaa aduu namarraa dhoorgaa kasara keessa gartee ilma namaa seenu jira jechuudha kana warni balleessu diinii hubatuu malee miidhaa kana ofirraa balleessuudhaaf namni rabbi sodaatu malee wanni nama baasu hin jiru saniif diinii baratu barbaachisaadha warra diinii baratu rabbi naa taasisu jenna jabaadhaa sheer walii godhaa gama khayrii kanatti wal yaamaa waan macaasiyaa hedduutti wal afeeranii waan isin himnuu mitini argitanii khayrii kanatti wal afeeraa jenna barakallahu fiikum ayyee galatooma obboleewwan keenya dhaamsa isaanillee akkuma amma dhaga'utti jirtanii inshallah sagantaan kun agartanii ka torbaan irraa akkanumatti itti fufa yoo rabbiin fedhee agartanii torbaan dhufullee rabbiin achiin nu eegee sagantaan agartanii fatwaadhaa itti fufa yoo an dhiyaadhaa sheer godhaa wal qopheessaa wal dhiheessaa isiniin jenna bakka jirtanii dhaamsi kunillee agartanii hojiirraa oolu namni diinii haa baratu
namni yoo diinii barateetiin hin jedhe wanni kun laaffataa deema. Amma laal gariin namaa warri dhiiraa wanni isaan gaafatan waan kana yoo akkanatti dhiisee akkamiin tahaa nikaa yoo irraa gad hin dhiisin nin dilaawaa yoo akkana ta'e akkana kunni warra rabbi sodaatu waan akkanaa gaafata. Kuwwan immoo akkuma isin dhagahaa jirtan mallaqa haganaa naa kafaltu malee nikaa sirraa gad hin dhiisu. Akkana jedhaa waliilleen jiraachuun fedhu na hiiki yoo isiin jettellee takkiyyuu humaayyuu si hiika jedhee yeroo isiitti taphatee isii hiikuufillee agartanii gubboo irra barbaada. Bifa akkanaa kana jira akkuma isinillee agartanii quba qabdan isiilleen akkasumatti agartanii qiyaamaatti dhaabdu jira. Bifa kana mara wallaalatu agartanii waan kana nama fida. Yoo namni waa baratee cubbuu sana haga isiin geettu waan guyyaa borii agartee sababaa saniif nama dhaqqabu beeke namni waan akkanaa kana agartanii cubbuu kasabatuuf hin deemu jechuudha. Kanaaf rabbiin haa barsiisu. Ammaaf agartanii salaani nu biraa gahee jira. Aga rabbiin sagantaa kenna waliin nu deebisutti nagahan nu turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.